Mutiri gamu dalana bakoti Anta eni lalu wanabdala koti Dugan fira koti Yo muti sarbamu mirkisa bakoti Anta eni lalu anafqama koti Dugan fira koti Namfalma Hinkanu lala bako Namfalma Hinkanu lala bako Anta eni lalu Hinkanu lala bako Ormike ena nalu Hinkanu lala bako Falmadu Falmadu lala bake Ormike sinalu Falmadu lala bake Falmadu lala bake Falmadu lala bake Utulal turigame maniyada yesa Chalifte matesa falmadu besa Utulal turigame maniyada yesa Chalifte matesa falmachum besa Falmadu Falmadu lala bake Chalifte Geeffattoota fi daawwattoota Oromiyaa miidiyaa teekinooloojii akka amala qabeessa biyya keessa jechaa kenna kan onnarraa maddeen hojjettanitti sinaaf hojjechaa guyyaa har'aa sagantaa addaa tokko qabaddeetiin isin dhufe sagantaan keenya addaa akkuma beekamutti yeroo dheeraaf walirraa turrullee guyyaa har'aa immoo sagantaa adda ta'e tokko qabaddeetiin isin sagantaan kun immoo akkuma beekamutti keessumaayyuu Ustaaz Kamaal Hebboo namoonni hedduun akka keessa jiru ni beektan jenneetiin tilmaamna namoonni hedduun keessumaan Ustaaz Kamaal Hebboo yeroo darbe keessatti eessa jira eessa hangammaatti maaliif hafuura isaa dhabne jechuun gaaffilee gargaraan gaafachaa turuun keessan ni yaadatama haa ta'u guyyaa irraa immoo Ustaaz Kamaal Hebboo nashiidaa ajaa'ibaa takka yookiin ergaa ajaa'ibaa yookiin risaalaa afaan arabaatiin jedhamu san uummata Oromoo hawaasaa biyya alaa keessa jiru fi guyyaa har'aa laate kan inni laate immoo keessumaaniyyuu uummanni Oromoo maal barbaachisaa fi qabsoon Oromoo yeroo ammaa kana maal irra jirtee fi haalli tarsiimoo qabsoo Oromoo maal fakkaata kan jedhudha keessumaaniyyuu mee waan kana haallee walitti deebina hanga xumura sagantaa keenyattis wajjin turtii gaarii jenna yaadota hedduu keessumaaniyyuu nashiidaa kana keessatti maal akka tuqee fi yookiin ergaa akkamiis akka qabu kan waliin laalluta kanumaafuyyuu sagantaa biraas qabannee ka wajjin dhufnu akkuma kanaan Kamaal Hebboo kallattiidhaanis qabannee ka isin wajjin turru ta'a kanumaafuu hanga xumura sagantaa keenyatti amma nashiidaa kanarraa waan hubanne wajjin ilaallaa Quwansa hidhadhaa keessan eeggadhaan unjidee bilisomne irra guyyaasa hidhachuutu nu baasa ufittiin hirkatina rabbitti hirkadhaa dhukaasa abdannee mootii waa hunda caalu maalu jaala quwansa hidhadhaa keessan eeggadhaan unjidee bilisomne irra guyyaasa hidhachuutu nu baasa ufittiin irkatina rabbitti hirkadhaa dhukaasa dhukaasi ufittiin dhukaasi malee uf beeki yaa nama dubbeense gale dhukaasi walittiin dhukaasi malee wal beeki yaa nama dubbeense gale nu diina habashaa malee waan qabnu diina keenya inni har'aatiif kakalees tokkoomne hidhachuu keenya furmaanni ni mooya Oromoon yoo walii gale tokkoomne falmachuu keenya furmaanni ni mooya Oromoon yoo walii gale lafee Oromoo isimaan isii cabsanii jedhee Minilik erga nu falfalee gaabsanii nu falfalanii firaaf alagaa wallaallee erga wal nyaanne jaarraa tokkoof cinaa jaalle bara bararraa namni foon namaa soorate haati foon nyaatte ilma duydatti baatte ka nyaattu maali kabaattu hoo maali jennaan waan hin nyaanne nyaadha waan hin baanne baadha jette kun taate dhugaa waan qabatamaa kaleessa habashaan numaan dugugaa nurra geggeessa kanarraa dhufe nurratti kufee kufaatiin nu habashaadhaan yoomiyyuu warra gumaati tokkummaa keenya. akkuma Ustaaz Kamaal Hebboo ergaa kana keessatti jedhee nafxanyaa malee nuti diina biraas hin qabnu yookiin ammoo diinni Oromoo fi Oromiyaallee akkuma beekamutti keessumaaniyyuu uummata nafxanyaa kana har'aa miti kan Minilik irraa eegalee
yaada Minilikii yookiin ammoo gaafa Minilikii biyya keenya weerarurra eegalee hanga har'aatti ammoo diinni Oromoof Oromiyaadha akkuma beekamutti nafxanyaadha. Kana jechuun ammoo eenyuuf eenyuus wal nu mamsiisu jechuu yookiin mormee nu hin kaasu jechuu. Kana jechuuf ammoo hanga ammaatti haadha ilmaa irraa osoo jiru yookiin dudda haadha irratti foon ilmaa nyaachisanii jechuun hoo maalidha? Namoonni hedduu waan kanatti gaafii kaasuu dandeettan. Keessumaan iyyuu wanti kun akkuma beekamutti ilma ajjeesanii yookiin ammoo haadha irra teessisuu fi intala ajjeesanii haadha irra teessisu jechuun isumaan kana dhiiga kee osoo ati argitu ija kee fuulduratti nyaachuudha jechuu. Kana jechuun ammoo Saamu'eel irratti fudhachuu dandeenya. Kanaaf namoota hedduu maqaa isaanii kaasuu dandeenya. Haaluma kanaan nafxanyaan har'allee nuuf bulaan jirtu akkuma kanaan nafxanyaan kaleessas har'as uummata keenya wanyaachisuun afaan wallolaachisuudhaan kaatee hanga dhaatamoo qabsoo keenya kan duubatti harkisaa jiru uummata nafxanyaati. Kana kan sababatu ammoo uummata keenya malee walitti nu kaasuu fi walitti ammoo uummata keenya hidhuu yookiin beekamutti uummata keenya kan garaan bittee kan maallaqaan bittee uummata keenya walitti kaasuu. Kanaafuu tokkummaa jabeessuu qabna. Qabsoo keenyatti fufuu qabna. Furmaanni keenya ammoo hidhannoodha jechuudhaan dubbataa jira Ustaaz Kamaal Hebboo. Mee amma sammuu sagantaan kun kan itti fufutamu isa wajjinis turtii gaarii jaarsi harree danda'ee jaarti ofirra waraabessan dhorgatu akkas nu goote jedhe Habashaan Jeneraal Waaqoo guutu. Ajaji jaraa qofa gannu geessa namni jarri bakka nu booftu. Birumatti siidhuu birumas si ajjeesu rakkoo biyyaan dubbatu. Arda abbaa keenya irratti dadhabne nagaan jiraatu. Kan nagaa wal orgus keenyuma waan garaa nama nyaatu. Daangaa aduwwii rabbii kabachisiisuuf daangaa rabbii tarkaanfatu. Firaaf walirra duula firooma isaa yaadatu. Amantii waliin qaba gosooma waliin qaba soddoma waliin qaba biyya walitti qaba kana bakka hin qabaatu. Abbaa humna tamanaa qawfi hin falmatu yaa makhluuqa khaaliqarra ilma namaa sodaatu. Wallahi wabillahi tallahi lachuyyuu jalaan baatu. Innumti ati ergamtuuf sunu wallahi sin jaallatu. Jaalalti harka rabbii keessa kan namaa kennamtu. Angoonis harka rabbii keessa kan namaa kennamtu. Qul illahumma maalikal mulki tuutil mulka man tashaa'u wa tanzi'ul mulka mimman tashaa'u وتعز من تشاء وتذل من تشاء مياك من فسرت ربي نقبر جنانس إنما قبرت ولا ألا مالكم النقاف بيكا جلتو يسورنا مدور ديم دبين كيلالتو دوغا ولتمنا ربي سبن جالتو هكر قد بداك ربي قد ربتو ظالبن الرئيس قدته مسكين بوچي ساجراتو كون قرايس نياتو عدبين ماتمو كالربي تجالقا فقه قيانسا إذا شوتو نباسا وفتن الكتنا ربي تلك الدادكاسا عبدا موتي وهم تجالو مالو جالك وانسا إذا الداغا كيسا لقدان انجدي بلسو من الرقوياسا إذا شوتو نباسا وفتن الكتنا ربي تلك الدادكاسا عبدا موتي وهم تجالو مالو جالك وانسا إذا الداغا كيسا لقدان انجدي بلسو من الرقوياسا إذا شوتو نباسا وفتن الكتنا ربي تلك الدادكاسا رصاصني قد ربوتي دوكا hedduun keessan keessumaan iyyuu urgaa galakkisee keessan Ustaaz Kamaal Hebboo karaa YouTube isaatii fi akkuma beekamu YouTube salaam jedhuun galakkisee guyyaa lama lakkaa'ee jira. Namoonni view isaa laale hoo nama meeqa jechuu fi keessumaan iyyuu waan kana irratti gaafii guddaa uummata Oromootiif namni Oromoo hojjete yeroo hedduu maaliif sagalee dhaba yookiin ammoo tokkummaa Oromoo fi Oromummaa irrattis namni xiinxalliidhaan dalagu maaliif uummanni Oromoo jala deemu yookiin ammoo hubachuu hin dandeenye gaafedha. Akkuma kanaan osoo sirba yookiin ammoo weellisaa yookiin dhiichisaa ta'e namni kun viewn isaa hadha nama kuma 300 yookiin ammoo kuma miliyoona takkatti kan guyyaa lama guyyaa sadiitti kan lakkaa'amudha. Namoonni hedduun akkuma beekamutti walirra dabarsuu fi ittiin dhiichisuuf filatu. Sababni ammoo nama qabsoo keessa taa'ee amma kana waraana keessa taa'ee aarsaa guddaa waraanaa akkuma kanaan risaalas hawaasa Oromootii fi keessumaan iyyuu kallattii nashiidaatiin uummata Oromoo hundaan gaatis jiru. Wanti kana yoo jedhu keessumaan iyyuu warroonni kiristaanaa fi warroonni musliimas wanti kun amantiis in ilaallatu. Wanti kun qabsoodha. Keessumaan iyyuu akkuma beekamutti nashiidaa jechuun yookiin keyboardii fi yookiin meeshaalee garagaraa dhabuudha malee wanti sirbaan adda godhus hin jiru. Ergaa barbaachisu yookiin ergaa weelluu keessatti dabru olitti kanas keessatti dabru. Kanaaf ammoo hanga ammaatti maaliif kan jedhusi komee guddaa hawaasa Oromoo irraa kan qabuu fi akkuma kanaan akkuma kootittis ammoo maaliif wanti kun kan jedhu gaafii guddaa anatti ta'a. Namni kun qabsoo keessa dhaabbatee
Weellistoonni Oromoo hedduun isaanii keessumaan magaalaa waan barbaadan nyaatanii waan barbaadan uffatanii weellisan. Garuu namni kun waan isaanii adda godhu tokko qaba. Amma kana dirree qabsoo taa'ee dirree qabsoo irraa weelluu akkasiitiif yookiin ammoo nasiida akkana kana yoo baasee uummata Oromootiin ga'u uummanni Oromoo ammoo hanga ammaatti hangamtu ilaale yookiin ammoo hangamtu miira isaa yookiin ammoo sagalee isaa ta'aatis jira. Haguma kanaan ammoo hanga nama meeqatu amma kana dhaqee ilaalaatis jira waan jedhu gaafii guddaa. Yoo kana jedhu namoonni hedduun keenya yookiin hedduun isaanii qabsoo Oromoo kanarraa maal hubanna yookiin ammoo maal argina waan jedhu maaliif abdii uummanni keenya yoo nutti namatti hin horin yookiin uummanni keenya yoo sagalee siif hin ta'in uummanni keenya hamilee yoo sitti hin kennin eenyu hamilee sii kenna. Tokkummaa hojjennu tokkummaan bakka qabsoo qofatti miti tokkummaa jechuun bakka jirtu uummanni ofii wal jajjabeessuudha. Ergaan guddaan inni ta'uu qabu isa kana. Namni ammoo view kana laale nama 400 fi 4,000 fi 200 guyyaa lamatti jechuu kana jechuun Oromoo ni jirti moo hin jirtu. Namni kun waan weellistoota Oromooti ol waan gochaa jiru tokko qaba. Osoon amma kana rasaasa baatee yookiin ammoo Oromoof guyyaa hadhaa sa'aatti ammaanaaf ati laallu kana keessatti lubbuu ofii nama wareeguuf qophaa'ee yookiin ammoo dirree waraanaa jiru. Dirree waraanaa irraa osoo jiru waraanas baatee kanaanoo uummata Oromootiif risaalaa kana naagahuu ni qabdan jechuun amma kana nashiida akkas fakkaatu yookiin ammoo ergaa gurguddaa qabu waan dirree irratti arguu fi waan amma kana qabsoo kana keessatti argaa jiru dubbataa jira. Uummanni Oromoo hangamma maaliif sagalee ta'uu dhabanii fi maaliif ammoo isa jajjabeessuu dhabdaniin komii guddaa hawaasa Oromoo irraa qabnuu fi qabusas kunis. Kana yoo jedhu uummata Oromoo guutuun idil addunyaa jiru osoon sirba yookiin ammoo aartistii yookiin ammoo magaalaa Finfinnee yookiin ammoo Adaamaa taa'ee weelluu weellisee yookiin shubbisa ta'ee nama meeqatu dhagaa nama meeqatu ilaalaa kan jedhus ofaa gaafannu. Gaafiin kun ammoo gaafii Oromummaa keessaa fi keessumaanuyyuu osoon amantiin addaan hin qoodin Oromoon hundi. Nashiidaan kun waan Musliima yookiin ammoo amantii ilaallata jedhanii namoonni hedduun laaluu dandeettan. Wanti kun ammoo amantiis hin ilaallatu. Nama maaliif wanti kun nashiidaadha. Tokkoffaa achi keessatti wanni darbu waa'ee amantii osoo hin taane waa'ee qabsoo Oromooti. Jajjabina qabsoo fi akkuma kanaan haala qabsoo sun keessa jiru. Tarsiimoo qabsoo sun ittiin deemaa jiruu fi komii fi akkuma kanaan haala uummanni keenya itti jajjabaachuu qabudha. Wanti ergaan achi keessa jiru. Uummata keenyaaf dhaamsiyaan qabu akka walii galaatti kaayoon keenyas gahuun kaleerraa garraatti goota meeqasiif jecha biyya saba tokkicha biyya amantii takkaati itti milkoofte silaa jarri kanaaf laffaati. Galata rabbii san jalaa nu baase aarsaa goototaatiin rabbiin isaan haqanansiisu dhangaa jannataatiin nun gayan kaayotana irratti arrabamaatiin irra garafamaatiin irratti qalamaatiin dhugaan garana jirti as goraa hubadhaati saba ambaatti qixxaayaa Oromoo hidhadhaatiin nagaan tenne waliin mari'achuun wallaahi gaafas taati yookaan an taane nu jaraaf yoomuu ilmaan ergaati jarri mulli hidhatee nu ammoo hikkataatiin dheengadda Iskandar Naggaa akka bahee mana hidhaatiin waraana jaraa dubbise itti dhaqee bosonatti ofii mootummaa wajjin falmataa karaa nagaati ka'ee gadhiise suuraa san qilleensa irratti kanaan nu baasa jedhee makame waraanatti teennaaf agarraan gal kan dubbate weellisaan kamuu yookiin ammoo artistoonni Oromoo eenyullee waan kanatti dubbatees hin jiru waan garaa nama nyaatuu fi waan hedduu nama dallansiisu uummata Oromoo irratti jechuudha. Jawaar Mohammadi akkuma beekamutti leenca qabsoo tana asiin gahe yookiin ammoo fuuldura qabsoo Oromootti asiin gahe hanga har'aatti afaan tokko dubbachuu fi yookiin ammoo ofiiyyuu lubbuu isaatiif gabbahee dubbachuu nama dhoorgame yookiin hangammaatti ittifamee jiru. Iskandar Naggaa akkuma beekamutti gaafa Jawaar Mohammad fa'aa wajjin mana hidhaatii ba'e dirree waraanaa deemee yookiin ammoo Gimboo 7tti waraana isaanii dubbisuudhaan fannoo dubbisuudhaan kallattiidhaan fannoo dubbisee akkuma kanaan ammoo karaa mootummaattis deebi'ee falmii mootummaa wajjinis nama godhu. Nuuf ammoo qabsoon kan barbaachisu kana booda waraana jechuun kallattiidhaan viidiyoo isaa wajjin ka'ee dubbachaatis ture. Haa ta'u Jawaar Mohammad har'aataan ammoo mana ofiitirraa gadi ba'ee ofiifuu dubbachuu afaan Oromootiin. Afaan ofiitiin uummata ofiitiin akkam jirtu nagaa baane jedhee hangammaatti dubbachuu waan dhoorgamee fi yookiin hangammaatti sodaatamee yookiin hangammaatti ittifamaatis jira. Kana jechuun qabsoo Oromoo eessa jirtee fi halli Oromoon ittiin jiru eessa jira waan asir keessatti kan dubbate Ustaaz Kamaal Heebooti. Sabni Oromoof yookiin ammoo namni Oromoof hojjete maaliif jajjabeeffamuu dhaban ammoo gaafii kiyya. Kana yoo jedhamu uummata Oromoo guutuun idil addunyaa jiru. Akka weelluu laaltanitti nama kana maaf jajjabeessuu dhabdaniinis gaafii guddaadha. Kana anaa miti ati of gaafadhu. Akka Oromoo taatee gaafa waa'een Oromummaa sitti dhagahamu
hubadhu ilaali nama qabsoo keessa taa'ee yookiin ammoo harka tokko rasaasa baatee ammaa kana weelloo yookiin ammoo nashiida akkas kana ergaa rasaasa caalu kana isiniif darbee yookiin ammoo kallattiidhaan waan jedhamuu fi waan ta'amaa jiru guyyaa guyyatti kan osoon online irra jiruu fi yookiin biyya keessa jiru quba hin qabne inni kallattiidhaan karaa nashiidaatiin gurraansi gahaa jiru maal jettaan gaafii keenya kanumaaf ammoo Kuno ke walyati kesa wali jarati gubawan fetan fakada kana hujin siyasa hidachu tunubasa ufitinir katina rabbi tirkada dukasa abadan moti wa hunda chalu malu jala kuwansa hidada ga kesane gadanun jede bilisom neraguyasa hidachu tunubasa ufitinir katina rabbi tirkada dukasa kesumatu Milishaf jasam bulchin sagandara Adam siani sinif kabu gutu oromiyara Nuti walu bachum beinu yero hunda wala bara Kanaf daldala siyasa yero hunda kasara Waradni bilisumma oromo irreketi intukin harara Nu wali makamni tokollendu arganjiru gubbara Kanaf zamana hunda bayu dadamni gabru marra Kamni abashahidati akka kesa motum marran Isa bosuna jiru daki achitti jahara Wankabu wandakabun garajala والغرغارا كان نجالتك أبسون ويانيتي فمارا كونو هرر برهانو تسقامتو كوكايون كينيس قلمسا إذا تشوتو نباسا وفتر الكتنا ربي تركدا دوكاسا حباشا بافنا بيا كينيا كيسا دينا كينيا كاليسا انتوكما كينيا فرماني نتر كينيا جابيسا نتر كينيا مرتيسا نبيا كينيا جيجيسا أكو مجرا نتسولا إجارو كيسا أمبيلنسا ولتا Nenya tamara binensan kanuma turera konke nyenni guddan kalesa akuma refu tudduke dedeme kesa kana fi ajranna kamoti jaldesa hidachu tunubasa rabbi tirkada dukasa abdan moti wa hunda jalu malu jala kuwansa hidadda ga kesa ne gadan unjede bilisom irraguyasa kana jechuun milishaa fi yookiin ammoo keessumaanuu kaadree fi kaabinee biyya keessa jiranii fi sidhaamsi Ustaaz Kamaal Hebboo dhaame kana wal waan jiru natti hin fakkaatu. Nuti qabsaan yookiin ammoo waraanni adda bilisummaa Oromoo ammaafis kana booda sammuu akkuma beekamutti isiniif dagalee keessanii amma kana wal hubachuu akka qabnuu fi yookiin wal abaaruu dhiifnee wal hubannu jechuun milishaa fi keessumaanuu kaabinee fi kaadree Oromiyaa fi wala Oromiyaa taate yookiin maqaa Oromoo himatte hundaafis dhaamsa guddaa qabsoo Oromoo keessa yookiin ammoo dirree waraanaa irraa waraana adda bilisummaa Oromoo keessa dhaabbate yookiin ammoo harka tokkoon qawwee qabate amma kana dhaamsa risaalaa kana fakkaatu kan rasaasaa ol caalu yookiin ammoo nama madeessuu danda'u onnee namaa kan madeessuu danda'u kan isinii gumaache keessumaanuu Ustaaz Kamaal Hebbooti. Ustaaz Kamaal Hebboo jechuun rasaasaa amma kan kallattii lamaan kan dhukaasaa jiru. Kallattii lama yoo sinin jedhamu rasaasas harkaan qabate yeroo amma kana dirree waraanaatti kan argamu yoo ta'u akkuma kanaan kallattiidhaan ammoo kallattii sagaleetiin yookiin ammoo kallattii aartiitiinis uummata Oromoo fi qabsoo Oromoo jajjabeessuu irraas gahee guddaa yookiin gahee leencaa nama fudhachaa jiruu fi keessumaan kaabinee fi kaadiree fi yeroo amma kana kallattiidhaan dhaamsa gurguddaa kana dhaamuun isaa hedduu ulfaadhoo galatoomi jedhan haluma kanaan aartistii yookiin ammoo tuyyuu Ustaaz Kamaal Hebboo amma kana keessumaan dirree waraanaa keessa dhaabbatee uummata Oromootiif jecha sagalee ofii ustaazni eenyutu hin qabsaa'u jedhe eenyutu hidhatee yookiin bosona hin seenu jedhe jechuun fakkeenya ustaazota hedduu ta'uun kallattiidhaan kan dirree waraanaatti lubbuu ofii kenne. Ustaaz Kamaal Hebboo amma sammuu kallattiidhaan keessumaan yoo guyyaa boruu qabadheetiin kan isinii dhufu ta'u kallattii Oromiyaa miidiyaa teknooloojiitiin Ustaaz Kamaal Hebbootiin maal jettanii kan jedhu sammuu isintu beeka kallattiidhaan amma kana nashiida inni baase kana guututti isinii xumuruu baadhusi isa jala deemtanii keessumaan yoo karaa YouTube inni itti gallakkiseen uummanni keenya walirra daddabarsitanii Kamaal Hebbootii fi akka jajjabinna taatan kan jedhusi asumaan abdii qaba. Kamaal Hebboo jajjabeessuu jechuun qabsoo Oromoo jajjabeessuudha jechuudhaan kan itti abdannu kana jechuun ammoo namni kun kan itti nashiida kana baase aarsaa guddaa yookiin hin beektan artistoonni hedduun keessan ni beektan jedheetiin yaada uummanni Oromoo dadhabbii guddaa fi yookiin kallattii rasaasa harkaan qabatee kallattiidhaan ammoo kallattii aartiitiinis ammoo uummata Oromoof
qabsoo akkas yookiin ammoo waan uummata Oromoo jajjabeessuu fi keessumaa nu dhaamsa gurguddaa kallattii aartiitiin daqiiqaa 5 hanga daqiiqaa 10 keessatti kan ibsachaa jiru Ustaaz Kamal Hebbooti. Kanaaf ammoo Ustaaz Kamal Hebboo jajjabeessuun qabsoo Oromoo yookiin ammoo qabsoo adda bilisummaa Oromoo jajjabeessuudha. Aartii qabsoo Oromoo keessatti keessumaanuyyuu weellisaan yookiin ammoo tokko yookiin aartii Oromoo irratti hogguu waa'ee qabsoo irratti hojjete namoonni hedduun keessan walirra dabarsuun namoota san jajjabeessaa turra. Akkuma kanaan turtanis akkuma kanaan isas haa jajjabeessuun asumaan dhaamsa kooti. Ustaaz Kamal Hebboo kallattiidhaan qabadhee isinii dhufa hanga xumura sagantaa keenya nu hordofaa isuma wajjin ammoo asumaan horaa bula deebanaa isiniin jedha. Ani sagantaa kana qopheesse kan isinii dhiyeesse obboleessa keessan Riyaad Bashir Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii irraa kallattiidhaan isinii dabarsaa jirra. Guyyaa boru Ustaaz Kamal Hebboo kallattiidhaan qabadhee dirree waraanaa irraa isinii dhufa. Hangasumaaf ammoo oolmaa gaarii isiniin jedha. Isa wajjin turtii gaarii. Keenya bashaadha maddisaa kaleessarraa falfalaa mala wal nu nyaachisan afaan nu godhanii gabrummaa nu baachisan abbaaf ilma falfalanii falfalaa wal nyaachisan obboleessa lamaan siriidhaan shiraa wal waraansisan numaan nu buqqisanii biyyaa nu godaansisan qaama fayyaa kam qabnaa dhumanne godaannisaan falfala meeqa tawwaalame dachee kana keessa ciisa qur'aana qara'uu baay'isaa falfala shayxaana kanatu dhabamsiisa kanarraa kaafee hidhachuutu nu baasa ufitti hirkatina rabbitti hirkadhaa dhukaasa manni isaanii biyya keenya irratti falfalaan gadhaabbata hujii tokko hojjechuuf jalqaban daggamatan minilikirraa qabee kun yeroo yoomas dhiyaata namni keenya achirra ufumaa wal gubbee waliin bilchaata waliin gubbee nu barbadeesse jarri nagaan jiraata keenyatu kiyyoo isaaniitiif isaanirra dhukkubsata dhamaaftee gadhiifteen dadhabuu halkan guyyaa dhaabbata hujii namaaf rabbi irrallee ittiin arganne galata kanaaf seenaa ofii balleessuu dhoqeerra gangalata yoo kaleessa namni dhibbasi jaalate gaafummata gaafat hojjataa mootummaa taate sagaltaafni si baqata dhugaadha mootummaa biyya kanaatu zulmi irratti xiyyeeffata namni jaalate osoo hin ta'in dirqiin jala jiraata akka fardaarree duulu gama nyaataa nurra dabara barri hundisaa hidhachuutu nu baasa rabbitti hirkadhu.